Head and shoulder chart pattern jechuun chart pattern pricein duraan bullish structure yookaan up trend irra ture san booda gara bearish reverse godhuu nutti agarsiisu ta'e priceleen gaafa up trend agarsiisaa turan sanitti swing high garaagaraa sadii hannoo kana yoo ta'anii fi swing high gidduutti uumamte swing high bitaa fi mirgaan jiran ol dheeratee yoo argamu ta'ee fi zooniin duraan support zoonii turte zooniin duraan support zoonii turte candle body'dhaan gara gadiitti erga break taatee booda pricein up trend irraa gara down trenditti jijjiiramuu isaa chart pattern nutti agarsiisuun head and shoulder chart pattern jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhannee yoo ilaallu taateef pricein asitti maal godhaa ture asitti swing high nu qonnee ture swing high kana break godhee gara oliitti deeme asirratti illee swing high biraa nu uume break godhee gara oliitti deeme bakka kanatti illee swing high biraa nu qonnee ol deemee break godhee jechuudha. Ergasiitii booda immoo maal godhee bakka kanatti swing high garaagaraa sadii nu qonneeti swing high sadeen nu qonnamte keessaa immoo swing high inni gidduutti argamu kun ishiin gidduutti argamtu sun swing high karaa bitaatiin jirtuu fi swing high karaa mirgaatiin jirtu kana caalaa guddattee mul'atte jechuudha. Ergasiitii booda immoo maal godhee pricein naannoo kanatti support zoonii nu qonnee ture zooniin duraan support taate kun bakka kanatti erga candle body'dhaatiin gara gadiitti close taate booda bakka kanarratti sell position seennee stop loss candle break uume san gubbaatti yookaan immoo swing high naannoo kanatti uumame gubbaatti stop loss erga keenye booda take profit keenya immoo key level fuuldura keenya jiru kana akka take profit itti fudhannee pricein kana booda gara gadiitti haala kanaatiin bearish structure akka itti fufsiisu chart pattern nutti himu maal jennaani head and shoulders chart pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee yoo ilaallu ta'eef pricein asitti maal godhaa ture bifa kanaatiin jalarraa gara oliitti bifa kanaan deemaa tureeti bakka kanatti swing high nu qonnee bakka kanaa maal jechuu dandeenya left shoulder jechuu dandeenya jechuudha. San booda dhufee teessitti immoo head nu qonnee jechuudha. Maaliif kunis swing high dha. Swing high ta'ee garuu swing high karaa leftiitiin jiruu fi swing high karaa raayitiitiin jiru. Maaliif bakka kanatti illee swing high ni qabna. Bakka kanatti swing high gara raayitiitiin jiru kana fudhannee yoo ilaallu taate hamtura guddaadha. Swing high inni jidduu jiru kun miidilii irra kan jiru kun swing high inni jidduu jiru kun swing high bitaatii fi swing high mirgaan jiru kana caalaa guddatee argame. San booda dhufeeti zooniin duraan swing lowwilee sadeen kana wal qunnamsiisaa turtee fi akka support zooniitti akka supportitti tajaajilaa turte kan nuti immoo neckline jennee yaamnu kun candle body kanaatiin gara gadii break ta'ee jechuudha. Kanaaf bakka candlein itti gara gadii break ta'e kanarratti sell position seennee stop loss keenya candle san gubbaa kaa'uudhaan pricein kana booda gara gadiitti akka gad deemu tilmaamuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti fakkeenya biraatiin yoo ka fudhannee ilaalu ta'eef ammas pricein duraan maal godhaa ture haala kanaatiin gara oliitti ol deemaa ture ergasiitii asitti swing high kana ni uume swing high biraa bakka kana ni uume swing high biraa bakka kana ni uume swing high inni jidduu jiru kun swing high karaa bitaatiin jiruu fi swing high karaa mirgaatiin jiru kana diran ol guddateeti mul'ate jechuudha. Kana booda dhufeeti zooniin duraan bakka kanatti si'a sadii reakshinii asirraati gaggeesse kun fi akka supportitti gargaaraa ture kun candle body kanaatiin gara gadiitti break waan ta'eef jecha chart pattern bakka kanatti uumamteen head and shoulders jennee yaamuu waan dandeenyuuf pricein bakka itti zoonii duraan supportii turte kana irratti sell position erga seennee booda stop loss zoonii kana gubbaa kaa'uudhaan take profit keenya immoo key level fuuldura keenya jiru kana support target goone hangasiitti take profit erga kaa'nee booda pricein bifa kanaatiin akka gara gadiitti akka nu deemu taasisuu akka dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu ta'eef pricein asitti maal godhaa ture swing high kana gara olii break godhuun naannoo kanatti illee swing high biraa break godhuun bifa kanaatiin gara oliitti deemaa ture. Ergasiitii naannoo kanatti left shoulder nu uume yookaan immoo swing high gara kanatti nu uume bakka kanatti immoo right shoulder ni uume swing high asitti argamte kun immoo swing high gama bitaa fi mirgatti jirtu yookaan immoo shoulder jennee yaamnu kana caalaa waan mul'atee argameef bakka kanaatiin head jechuu ni dandeenya. Achi booda dhufeeti zooniin duraan reakshinii garaagaraa asirraati si'a sadii reaakti godhaa turtee fi duraan akka supportitti tajaajilaa turte kun candle body'tiin gara gadiitti break taate zoonitti break taate kanarratti sell position seennee
Stop loss keenya kana gubbaa kaa'uudhaan take profit key level fuuldura jiru kana akka take profit itti fudhachuudhaan pricing kana booda bifa kanaan gara gadiitti akka deemu tilmaamuu kan nuti dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenya biraatiin yoo fudhannee kalaalu ta'eef ammas pricing bakka kanatti asiin up trend yookaan immoo bullish structure irra ture naannoo kanatti swing high nuuf uume deebi'ee naannoo kanatti illee swing high biraa ni uume san booda swing high inni jidduutti argamte sun swing high illee bitaatii fi swing high karaa mirgaatiin jirtu kana daran ol guddatee waan argameef chart pattern kanaan head and shoulder chart pattern inni lafa kaa'uu dandeenya. San booda pricing zone duraan support turte kana gaafa gara gadiitti candle body ittiin break godhu bakka inni itti break godhe kanarratti entry sale seennee stop loss keenya immoo swing high naannoo kana jiru kana jala kaa'uun take profit keenya 1 to 2 risk to reward ratio keenya fayyadamuudhaan pricing kana booda gara gadiitti haala kanaan akka deemu anticipate godhuu ni dandeenya jechuudha.